akka waan maraatti taate. Gonkumaaf to'achuu dadhabdi. Akkasiin ta'aa jirtu kana wayita argu innis rifate. Cinqamee bakka seenuu dhabe. Wanti ta'e akka waan salphaa wayii ta'e itti hubachiisu yaale. Kana waan guddaa gootee ilaaltaa jedheen. Akkanatti hin kalooyne jettee ofirraa dhoggite. Osoo itti yaadin wanni yaadame ta'e. Zad Podcast. Zad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كبجمتوتا دعوتوتا كينا الدوس نجرتني تنجيني ربي رفيسين الرها قبتو وبوليون كي يقاكالي كوتا ولها رتشيفنو وانغاري تئيرا ولي فاقونو أمنتي آدا في دودا كين هابيكنو قيارا سجنتا سينا بريدا وهي كبدي دي هادي سينا كنا كيستو فلالتني أكرا براتنا بدي كبا وندي كيساني يو sagantaa kana jala bu'aatii dhageeffadhaa irraa fayyadamaa waliif qoodaa miira isinitti dhagahame ta'ee yaadni naaf qabda yoo jiraate iddoo koomentiitti naaf barreessaa viidiyoo kanas laayik gochuudhaan jalqabaa gara sagantaa kiyyaatti sin dabarsa. Lafti ganama ture. Sa'aatiin hojiitti gahee ariitiidhaan manaa bahee imala isaa eegala. Taaksii yaabbatee gara hojii isaa deemuudhaaf imala isaatti fufe. Akkuma inni xiqqoo deemeen shamarreen takka taaksii inni keessa jiru keessa dhaabsifattee ol seentee isa bira teette. Gurbichi ijji isaanii ariifata gamaaf gamana laala. Osoo oliif gadi ilaaluu ijji isaa utaalee intala bareedduu hijaaba ofii sirnaan uffattee adaba ofii eeggattee teetturra bu'e. Shamara baay'ee tasgabboytuudha. Tasgabbitu fuula isii irraa ifa. Nama isii maddii taa'urraa hajaa ta'ee dantaa tokkollee hin qabdu. Inni garuu akkamitti akka isii dubbisu baasee buusaa jira. Eessa geenne laata? Sa'aatiin hoo meeqa jedhee ofiin haasayaa gungumaa deemus isheen garuu gurra isaaf hin kennine ture. Dubbii isaa keessa dixxee deebii isaaf hin laanne ture. Osoo dhageettuu akka nama hin dhageenye taate. Inni immoo ammas abdiin kunne ture. Carraa biraa yaaluudhaaf bilbila kiicha isaa keessaa baasee osoo namni isatti hin bilbilin gurratti qabatee heeloo jedhee haasa'uu jalqabe. Assalaamu alaikum jedhe. Ammas deebisee alhamdulillah jedhee haasaa wal keessa oofe. Baarakallahu fiikum jedhee haasaa isaa isee itti fufe. Tole rakkoo hin qabu jedhee bilbila cufee kiichatti deebise. Yaalii isaa kanaan muslima ta'uu isaatii fi nama gaarii akhlaaqa bareeda qabu akkasuma nama diinii of fakkeesse. Tooftaan fayyadame dalagee moo hin dalagne laata kan jedhu beekuuf suuta jedhee dalgaan laaluu eegale. Fuulli isii kan duraarra xiqqoo hiikkate. Fuulli isii diriiruu eegalaa jira. Yeroo inni fuula keessa laalu seeqachuu eegalte. Hin dubbiste. Itti haasa'e itti haasoyte. Bilbila wal jijjiiran. Hunduu karaa ijaa isaa manaa bahee fitti deeme. Walii bilbiluun eegalame. Walitti dhufeenyi sittuma fufe. Gurbaan laatteedha. Dhuunfatti mana kireeffatee gala. Yeroo hunda galgalas ganamas guyyaas maal nyaattee maal dhugdee haga waliin jedhan takka walii bilbilan. Osoma akkanatti haasa'anii kadhaa fi warwaannaa yeroo dheeraatiin booda gara mana isaatti akka dhuftu affeere. Diddaa fi walfalmii yeroo dheeraadhaaf qalbii isii waliin godhaa turteen booda waamicha inni isiidhaaf godhe qeebaltee awwaatte. Waamicha isaa qeebaluun sirrii akka hin taane amante. Garuu quutessaa isaatiin injifatamtee haraamaafis ta'u waan badaafis waamicha affeerraa namaaf godhame awwaachuun dirqama jettee of jajjabeessite. Garuu badii irratti kufinnaa laata? Rabbii kiyyaan wal dhabinnaa laata jettee sodaachuun isiin oolle. Sodaa isii of keessatti qabattee yaa Rabbi tama har'aa tana na baasi jedhaa gara affeerraa isiif godhameetti deemsa eegalte. Miilaan gara fuulduraatti deemaa jiraattus yaadaan garuu uf duubatti deebi'aa jirti. Haa deebi'u moo haa deemu jedhaa ofii isiitiin wal mormaa deemti. Deemtee mana isaa osoo hin gahin yaadaan deemtee dura geette. Maaltu akka uumamu yaaddee buustii baaste. Inni kophaa isaa jiraata. Yeroo jalqabaatiif mana dhiirri kophaa isaa jiraatu bira dhaquufi. Yaa Rabbi jedhaa deemti. Seeni jedheen ni seente. Hin teette. Qaamaan lafa geettee teettus yaadaan garuu rarraatee jirti. Garuu maaltu na tuqe? Maaltu as na fide jettee of gaafatti. Waan gootetti deebitee saalfatte. Ani nama adaba hin qabneedha. Baalageedha jettee of tuffatte. Laaltee bakka xiqqeennaatti of argite. Yaadaan fagaattee of duuba deebite. Haasuyni akka waan gaarii fakkaatee jalqabame suuta suutaan kallattii jijjiirataa dhufee as gahe. Osoo hin beekin baay'ee turte. Isaan nama lama ta'anis shayxaanni garuu sadaffaa isaanii ture. Dargaggummaanis itti jira. Osoo itti yaadin wanni yaadame ta'e. Jireenya isii keessatti yeroo jalqabaatiif haraama guddaa keessatti kufte.
Wanti ta'e eega ta'ee booda rifatte akka waan achumatti rabbii waa itti buusutti sodaatte. Rabbii waadaa galtee fi turte akka waan ganteetti uf yaadde. Fayyaa ofiitis baay'ee shakkite. Dhoqqee dhiqamee namarraan baane qoree guuramee namarraan dhumne keessa akka buuteetti uf ilaalte. Gaaddidduu ofiitis sodaachuu eegalte. Uf ceem'ite uf jibbite kaatee dhaabachuu dadhabde qaamni isiitti ulfaate. Namni akkamitti yeroo tokkotti rabbii fi kaayyoo ofii adeemsaa fi eenyummaa ofii dagata ofiin jette. Ofii isiitii baay'istee of jibbite. Baay'istee bootti siqsiq jettee mimmaan ofirra lolaasti. Maal qaba osoo miila kiyya na cabsee boo'icha isii dhaabuu hin dandeenye. Waan gootee uf duuba deebitee yaadaan keessa deddeebite. Uf amanuu dadhabde. Yakka cimaa raawwatte yaadattee uf amanuu dadhabde. Deebitee uf abaaruu itti fufte. Baay'ee uf taajjabde. Sihii bar jettee uf waamti. Sihii bar siin jedhaa bar. Maal taatee akkana taate? Maal taatee akkanatti rakaste? Maal taateeti kan mana namaa dhuftee uffata kee kabajamaa baafattee lafa keesse? Maal taateeti kan akkanatti xuroofte ufiin jette? Tasa yeroo takkaan wantoonni hedduun itti jijjiiramuun isii sheenesse. Seenaan isii guutumatti akka jijjiirame itti mul'ate. Bishaan jige ol hin qaban akka jedhan san ta'e dubbiin. Inni garuu waan barbaadu waan argateef itti tolee gammadee mirqaanii bookkise. Mishigii cimaa hin danda'amne akka waan mo'ateetti gootummaan itti dhagahame. Intala dubraa cimtuu harkan kennanne jilbeeffachiisuu isaatti itti tolee burraaqe. Uf keessatti kolfaa gubbaadhaan isii waliin akka waan gaddeetti fakkeesse. Waan gaabbii fakkaatee sossobuu eegale jajjabeessuuf jedhee itti siqee. Akkanatti hin kalooyne jettee ofirraa dhoggite. Yeroo takkaan itti jijjiiramte suuta jedhee wanti ta'e akka waan salphaa wahii ta'e itti hubachiisuu yaale. Kana waan guddaa gootee ilaaltaa jedheen. Rahmanni Rabbii akka bal'aa ta'es itti himuu eegale. Ajiib! Dhimmicha akka dagattuuf beekumsa qabu waan dhagahee fi waan barate irraa ittiin sossobuuf afaan mi'eeffate. Kuni bar qadara waan duraan murteeffamee darbeedha jedheen. Isheenis akkas jennaan sirriitti aarte. Caalatti gaabbiidhaan waddamte. Akkasitti yaaduun isaatu baay'ee isii aarse. Nama osoo hin taane sheexaana ta'ee itti mul'ate. Iyyitee itti dubbatte. Arraba afaan isiitti dhufe itti roobsuu eegalte. Ati nama gara jabeessa ta'edha. Kan duraan sobuu baratti deemi sobi. Kan duraan gowwoomsuu baratti deemi itti taphadhu. Maaltu qadara natti himi? Mee maaltu qadara jettee itti ol kaate? Yeroo takkaan bineensa itti taate osoo ijji kee arguu gara maasiyaatti gara haraamaatti dhuftee qadara naan jettaa? Osoo badii ta'uu beektuu balleessitee qadara naan jettaa? Waan qabatte garaa keetitti qabattee itti yaaddee shiraxaxxee qindeessitee baaftee buuftee itti dadhabdee badii barbaaddu milkeessuudhaaf itti kaatee akkamitti qadara naan jettaa? Deebitee moo akkamitti kuni waan salphaadha naan jettaa? Akka waan maraattee taate gonkumaaf to'achuu dadhabde. Akkasiin ta'aa jirtu kana wayita arguu innis rifate. Cinqamee bakka seenuu dhabe. Namni waa balleesse duraanuu sodaattuudha. Iyyitee haga silaa dubbachuu qabdu ol dubbattee dadhabdee biraa baate. Kabaja sii gattee eenyummaa isii salphistee baate. Osoo haraamni ittiin dhufin ofii isiitii deemtee itti dhaquun keessa isii bobeesse. Kan inni isii sossobee isii dogongorsiise caala. Isiin akka waan isa caala balleessaa qabduutti of ilaalte. Adaduma deemtuun of duuba ilaalti. Tokkoo tarkaanfii isiitiin ufiin haasayaa deemti. Bada ana immoo jedhaa gaabbiidhaan qubuuf nyaataa deemti. Wayita mana san seentee fi baatuu nama garagaraa turte. Osoo mana san hin seenin dura waan takkaa haraama dalaydee Rabbii isiin dillansiisin qofaaf rahmanni Rabbii kan isii waliin jiruu fi ufitti amanamummaa jabaa gammachuu ajaa'ibaa kan qabdu turte. Wayita mana sanii baatu garuu Rabbii itti amante kan gante waadaa isii kan diigde nama gantuu wahii gootee of ilaalte. Waan balleessitetti saalfachuudhaan bakka itti of jalaa dhokattu dhabde. Badii isii waan namni hundi fuula siiraa dubbisutti fakkaata. Ardii fi samiin bal'oonis itti dhiphatte. Haaluma kanaan deemtee mana ofii geette. Iddoo ciisicha siirratti of darbite. Subhaanallah. Halkanii fi guyyaa walitti dhaabdee bootte. Guyyaan guyyaa dagatamuu miti. Guyyaa Rabbii isii kan yeroo dheeraaf gabbaraa turtee fi jaalataa turte. Kan addaan baateedha waan ta'eef boo'ichi xiqqaata. Namni wayita jaalalluu isaatiin addaan bahu gaddi itti baay'ata. Obboleettiiwwan kiyya sirriitti na dhageeffadhaa. Yeroo bakka wayii deemuu barbaadan bakka deemuu barbaadu sanitti
wanti wahii na mudata jedhee namni sodaate, namni shakke iddoo san deemuu dhiisutu isaaf caala. Namni lama kan garagaraa dhiiraa fi shamarri qofti mana tokko keessa waliin taa'uun balaa qaba. Shayxaanni sadaffaa isaaniiti. Waswaasee badeetti sin darba. Itti yaadanii baasanii buusanii mijjeeffatanii haraama eega dalaganii booda qadara jechuunis sirrii miti. Sagantaa kiyya guyyaa har'aa waan hedduu akka barattan abdii qaba. Sagantoota akkanaa argachuudhaaf YouTube keenya subscribe godhaa. Viidiyoo kana namoota hedduu biraan gahaa. Ergaa asirraa argamu, barnoota asirraa argamu akka argataniif gahee keessan baadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. That podcast.